Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala keessa deebii boqonnaa 3 waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan tuqaalee kanneen adda baasuun qarxii keessatti yookiin siiqqee irratti argaman barreessi. Qarxii yookiin siiqqee isaan irratti argaman kan nuti barreessinu jechuudha. Kan aara jiru yoo ilaallu koordineetiin xaa negatiiva, koordineetiin yaa immoo poozitiiva. Kuni qarxii meeqaffaadha jechuudha. Qarxii meeqaffaadha? Qarxii lammaffaadha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Koordineetiin xaa negatiiva, koordineetiin yaa poozitiiva. Kun qarxii meeqaffaadha? Qarxii lammaffaadha jechuudha. Maal jettu? Kana qarxii lammaffaa jechuudha. Baarra kan jiru immoo koordineetiin xaas koordineetiin yaas inni negatiiva. Lamaan isaayyuu negatiiva. Lamaan isaayyuu negatiiva immoo qarxii meeqaffaa keessatti kan inni argamu? Qarxii sadaffaadha. Akkuma argitan koordineetiin xaas koordineetiin yaas negatiiva. Kun immoo qarxii meeqaffaadha? Qarxii sadaffaadha jechuudha. Qarxii sadaffaa. Caarra kan jiru immoo koordineetiin xaa poozitiiva, koordineetiin yaa negatiivadha. Kun immoo koordineetiin yaa poozitiivadha. Koordineetiin xaa poozitiivadha. Koordineetiin xaa poozitiiva, koordineetiin yaa negatiivadha. Kun immoo qarxii meeqaffaadha? Qarxii arfaffaa. Akkuma argitan koordineetiin xaa poozitiiva, koordineetiin yaa negatiiva. Qarxii meeqaffaadha? Qarxii arfaffaadha jechuudha. Qarxii arfaffaa. Daarra kan jiru immoo 0,3 jedha. Kun immoo qarxii keessatti otoo hin taane kun siiqqee irratti argama. Siiqqee irratti kan inni argamu tuqaan kun jechuudha. Akka isaan kaanii qarxii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa keessatti miti. Arfaffaa keessatti miti kan inni argamu jechuudha. Kunis siiqqee irratti argama. Siiqqee inni irratti argamu waliin haa ilaallu. 0,3 kun jechuudha. As yoo ilaaltan xaan 0dha. Asaan dura kana jechuudha. Yaan immoo 3. Eessadha? As jechuudha. Xiyyaanoon isinitti agarsiisu bakka kam ta'a? Bakka kana ta'a jechuudha. Tuqichi siiqqee eenyurra jira? Siiqqee yaarra jira. Bakka tuqaa kana as tuqtu maal jettu? Siiqqee yaa jettu jechuudha. Siiqqee yaa irratti kan inni argamu. Eerra kan jiru immoo negatiiva 2,0 jedha. Kun immoo siiqqee eenyu irratti argama? Negatiiva 2 jedha. Negatiiva 2 asii xaan jechuudha. Asii waan immoo 0dha. Kunoo as ta'a jechuudha. Kun immoo siiqqee eenyu irratti argama? Siiqqee xaa irratti argama jechuudha. Akkuma argitan kun siiqqee xaa. Tuqaan kun siiqqee xaa irratti argama. Xiyyaanoon isinitti agarsiisu kunoo akka kana jechuudha. Siiqqee xaa ta'a jechuudha. Siiqqee xaa. Gaaffii lammaffaan giraafota armaan gadii ijaari. Giraafii isaanii yoo ijaarru kana kan isa kanaa maal ta'a? Yaan wal qixa
xaa kan jedhu kana egaa gabatee haa kaafannu. Gabatee haa kaafnu. Akkasiin adda qoonnaa xaa jennaa yaa jenna. Negatiiva 3, negatiiva 2 akkasiin adda qoqqoodannaa. Negatiiva 1, 0, 1, 2, 3 jennaa. Egaa akkasiin adda qoodanne yeroo xaan yaan wal qixa xaa jedhamti xaadhaaf negatiiva 3 yeroo kennitan asitti jechuudha. Bakka kanatti negatiiva 3 yeroo kennitan yaa maal ta'a jechuudha. Negatiivuma 3 ta'a. Yaan wal qixa negatiiva 3 ta'a. Yeroo negatiiva 2 ta'u yaanis negatiiva 2 ta'a. Negatiiva 2. Kana jechuun yaa wal qixa bakka xaa yeroo galchitan negatiiva 2 jechuudha. Maal ta'a? Yaa wal qixa negatiiva 2 ta'a. Yeroo xaas negatiiva 1 gootan yaanis negatiiva 1 ta'a. Yeroo 0 gootan 0 ta'a. Kana jechuun xaa wal qixa yaa wal qixa xaa jedhamti. Yaa wal qixa bakka xaa 0 galchitan maal ta'a? Yaa wal qixa 0 ta'a. Kanaafuu yeroo 1 galchitanis, yeroo 2 galchitanis, yeroo 3 galchitanis waluma qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu 1, 2, 3 ta'a jechuudha. Asis wal fakkaata. Kana jechuun yeroo negatiiva yeroo xaanis negatiiva yaanis negatiiva ta'a. Yeroo 0, 0 ta'a. Yeroo 1, 1 ta'a jechuudha. Yeroo xaan 1 yaanis 1 ta'a. Giraafii kana akkamiin kaastu? Jalqaba irratti gabatee san kaase kana kaafattanii erga kaafattanii booda gara giraafii isaa deemnaa jechuudha. Giraafii isaa yeroo deemnu egaa yeroo xaan poozitiiva ta'u yeroo poozitiiva yaanis poozitiiva. Xaan yeroo poozitiiva yaanis poozitiiva. Yeroo 0 xaan 0 yaanis 0 ta'a. Yeroo xaan negatiiva yaanis negatiiva. Kana jechuun sararichi akkam ta'a? Akkas ta'a jechuudha. Giraafichi akkas ta'a. Kalarii biraan isinii fayyadama akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Maal ta'a? Kana keessa qaxxaamuruu qaba. Jechuudha. Kana jechuun handhuura isaa keessa qaxxaamuruu qaba. Maaliif? Xaan yeroo 0 yaanis 0 waan ta'eef jechuudha. Kana keessa qaxxaamuruu qaba. Kanaafuu egaa giraafichi kana fakkaata jechuudha. Giraafiin kun xaa wal qixa yaa wal qixa xaati jechuudha. Giraafichi kana kan inni fakkaatu. Kunis hiiqqee xaati. Kunis hiiqqee yaati. Akkasiin kaaftu jechuudha giraafii isaa. Inni itti aanu immoo baarra kan jirudha. Egaa amma isin wanti isin hubachuu qabdan yoo gabatee hin kaafnu jettan gabatee tokkoon ganaa hin kaafnu jettan maal gootu? Giraafichi kan inni fakkaatu baruudhaaf maal gootu? Bifa inni fakkaatu maali kan inni fakkaatu giraafichi kan jedhu baruudhaaf daftanii hojjechuudhaaf maal gootu? Himni nu kenname kanadha. Himni kana maal gootu? Yeroo xaan 0 yaan maal ta'a jettu. Yeroo xaan 0 yaan maal ta'a jettu. Sana booda xaadhaaf 0 kennitanii hojjettu. Yaa ishii kana jechuudha. Yaa wal qixa negatiiva 2/3 xaan keenya meeqa kenneerra? 0 kenneerra miti ida'u 2. Asii inni kun 0 ta'eera yeroo waliin baay'atu. Yaa wal qixa meeqadha? 2. Maal jenna gaama? Yeroo xaan keenyi 0
yaa meeqa arganneerra? Yaa 2. Amma gaa yeroo yaan keenyi 0 xaanoo maal ta'a? Jenna gaa. Sana booda maal gootu? Asitti yaadhaaf 0 kennitu. Kana jechuun asitti ishii kana 0 gootu jechuudha. 0 wal qixa negatiiva 2 irra 3 xaa ida'uu 2. Kana yeroo hojjettan maal ta'a? Negatiiva 2 irra 3 xaa ida'uu 2 wal qixa 0 bifa kanaatiin barreessuu dandeessu as dabarsitanii jechuudha. Sana booda negatiiva 2 irra 3 xaa wal qixa negatiiva 2 ta'a. Negatiiva 2 ta'a yeroo as darbu jechuudha. Sana booda gama lamaaniin xaa qubaatti hambifachuudhaaf gama lamaaniin meeqaan baay'istuu? 3 irra 2tiin baay'istu. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 3 irra 2tiin baay'istu. Asiinis 3 irra 2tiin negatiiva jechuudha. Asiin negatiivni negatiivaan ni bada. Asiin negatiivni negatiivaan ni bada. Sana booda maal qabna amma jechuudha? Ishii kana gara oliittan isinii barreessa. Negatiiva badeeraa miti jedhama. Amma poozitiiva barreessina jechuudha. Akka negatiivni badeeraa asii 3 ni bada. 2 ni bada. Maal tafa? Xaa qofa tafa asitti. Xaa jenna gaa. Xaa wal qixa. Asii kana yeroo waliin baay'istan maal ta'a? Asii ishiin kun waliin baay'istu 2 baay'isu 3 meeqa? 6 irra 2 xaa wal qixa meeqa? 3 ta'a jechuudha. Yeroo yaan keenya 0 xaan meeqadha? 3 dha jechuudha. Amma gaa xaan meeqa arganneerra? 3 arganneerra. Duubatti deebinaa jechuudha. Giraaficha qaabna gaa. Maal gootu? 3 arganneerra. Sana booda giraafii kana yoo kaafnu giraaficha ni kaastu. Kun xaadha. Kun siiqqeeyyaati. Siiqqeetaa fi siiqqeeyyaati. Asirratti gaa yeroo xaan keenya 0 yaan meeqadha? 2 asaa jennu. 2 asaa ta'u yeroo yaan keenya 0 xaan meeqadha? Xaan 3 eessaa jennu? Sana booda tuqaa lamaan kana maal gootu? Wal quunnamsiiftu jechuudha. Akkasii wal quunnamsiiftu. Tuqaa kana lamaan erga wal quunnamsiiftanii giraafichi kana ta'a jechuudha. Asitti 3 kuni asitti immoo 2. Kanaafuu kun giraafiin eenyuti? Yaa wal qixa negatiiva 2 irra 3 xaa ida'uu 2ti. Kun giraafii isaati jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Caarra kan jiru immoo gabatee kaasaniis hojjechuu dandeessu. Gabatee yoo kaasuu baattanis daftanii giraafichi kan inni fakkaatu baruudhaaf maal gootu? Yoon xaadhaaf 0 kenne yaan maal ta'a? Yaadhaaf yoon 0 kenne xaan maal ta'a kan jedhuun hojjechuu dandeessu. Kana jechuun isa kana jechuudha. Maal gootu? Yaa hir'isuu xaa wal qixa negatiiva 1 jedhamti. Kana maal gootu? Xaadhaaf 0 kennitu. Kan akkamitti barreessuu dandeessu? Yaa hir'isuu xaa wal qixa negatiiva 1 jedhamti. Yaa wal qixa
yaa walqixa negatiiva tokko ida'uu xaa jettanii barreessuu dandeessu. Kana jechuun negatiiva ishii kana as yeroo dabarsan poozitiiva waan ta'uuf jechuudha. Sana booda maal gootu? Yoon xaadhaaf 0 kenne yaan maal ta'a jettu. Kana jechuun yaan xaan walqixa 0 yoo ta'e yaan maal ta'a jettu. Mee as 0 galchitu bakka xaa kanaa. Kana jechuun yaan walqixa negatiiva tokko ida'uu xaa jedhamti. Bakka kanaa 0 galchitu jechuudha. Yaan walqixa negatiiva tokko ida'uu 0. Yaan walqixa meeqadha? Negatiiva tokko. Kanaafuu yeroo xaan 0 xaan walqixa 0 yaan meeqadha? Negatiiva tokko. Yeroo yaan 0 immoo xaan maal ta'a? Mee haa hojjennu isa. Yaa walqixa negatiiva tokko ida'uu xaati mitiire. Kanaafuu gaamma nuti maal goona? Yaadhaaf 0 kennina. Yaa 0 jenna walqixa negatiiva tokko ida'uu xaa. Sana booda kana jechuun negatiiva tokko ida'uu xaa walqixa 0 akkasitti barreessuu dandeessu ishii kana jechuudha. Xaa walqixa negatiiva tokko kana as yeroo dabarsitan maal ta'a? Tokko ta'a. Kanaafuu yeroo yaan keenya 0 xaan meeqadha? Xaan tokkodha jechuudha. Tokko jenna jechuudha. Amma giraafii isaa kaasuun nu rakkisu. Erga akkasitti kaafattanii maal gootu? Yeroo xaan 0 yaan meeqadha? Negatiiva tokko. As negatiiva tokko jedha. Bakka kana jechuudha. Negatiiva tokko. Yeroo yaan 0 xaan meeqadha? Tokko. As jedha tokko. Siiqqee xaarra jechuudha. Tokko jettu. Sana booda tuqaa lamaan kana wal tuskiftu jechuudha. Ni sarartu. Sana booda giraafichi kana fakkaata jechuudha. Giraafiin kun kan eenyuti? Yaa hir'isuu xaa walqixa tokko negatiiva tokko jechuudha. Ishii kana bifa kamiitiin barreeffamuu ni danda'ama? Ishii kana jechuudha. Yaa walqixa xaa hir'isuu tokko bifa kanaatiinis barreeffamuu danda'a jechuudha kun. Inni kun bifa kanaatiin. Kanaafuu giraafichi kana fakkaata jechuudha. Gaaffii sadaffaan himoota wal caalmaa armaan gadii seera ijaarsa tuutaatii fi giraafii sararaa lakkoofsaa irratti agarsiisuun furmaata isaanii barreessi jedha. Mee waliin haa hojjennu. Asitti 3 xaa ida'uu 5 irra xiqqaa 2 jedha. Kana yeroo furmaata isaa furruu 3 xaa irra xiqqaa 2 hir'isuu 5 ta'a. Sana booda 3 xaa irra xiqqaa meeqa kana yeroo irraa reebnu negatiiva 3 ta'a. 3 yeroo 3 jennaa gatii xaa barbaaduuf jechuudha. Xaa qofaatti hambifachuuf yeroo 3 jenna gama lamaaniinuu xaan irra xiqqaa negatiiva 1 ta'a. Kanaafuu egaa tuunni furmaataa maal jennaa? Tuunni furmaataa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii kana jechuun xaan irra xiqqaa
negatiiva tokko jenna. Kana egaa sarara lakkoofsaa irratti yeroo agarsiifnu as 0 yoo ta'e as 1 2 3 jedhee itti fufa. Asiin immoo negatiiva 1 negatiiva 2 negatiiva 3 jedhee itti fufa. Eessaa ka'a jechuudha. Irra xiqqaa xaan irra xiqqaa negatiiva 1 jedhamti asii ka'eet jechuudha. Asii ka'eet kanaatii achi kuniitii achitti jechuudha. Tuuta furmaata kanaati. Negatiiva 1 irraa gara bitaatti isaan kun lakkoofsonni kun tuuta furmaataati jechuudha. Akkasiin agarsiiftu. Baarra kan jiru immoo maal gootu? Xaa ida'uu 4 irra guddaa 2 xaa irraa 1 jedha. Kana maal gootu? Tarmii wal fakkaatu walitti dabarsitu. Xaa irraa 2 xaa irra guddaa negatiiva 1 hir'isuu 4 ta'a. 4 negatiivaan as darbaa jechuudha. Sana booda kana yeroo warra hir'isan negatiiva xaa ta'a. Irra guddaa eega kuni negatiiva irra guddaa negatiiva 5. Ishiin kun negatiiva 5 taati jechuudha. Sana booda gama lamaaniinuu negatiiva afurtu. Negatiiva afurtu asii negatiivaan bada negatiivaan bada. Yeroo kana maal ta'a? Inni irra guddaa kun irra xiqqaa ta'a. Kanaafuu xaan irra xiqqaa maal ta'a? 5 ta'a. Kanaafuu tuunni furmaataa maal ta'a? Tuunni furmaataa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii kana jechuun xaan irra xiqqaa 5 kana ta'a. Tuunni furmaata isaa kana ta'a. Kana egaa sarara lakkoofsaa irratti yeroo agarsiifnu immoo maal ta'a? As 0 yoo ta'e as immoo 5 yoo ta'e 5 irraa kaasee gara bitaa lakkoofsi jiran hundi isaanii kun tuuta furmaata hima kanaa ta'a jechuudha. Tuuta furmaata hima kanaa ta'a. Kanaafuu asirratti bakka kanatti yeroo gurraachesinu asii wal qixa ta'uu qaba. Asitti gaa wal qixa miti waan ta'eef kan nuti gurraachessuu dhiibne jechuudha asitti. Itoo asitti wal qixa ta'ee jiraate asitti gurraachessuu qabna. Kanaafuu wal qixa miti waan ta'eef asitti akkasiin dhiibna jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Gaaffii arfaffaan siifan kophee daa'imaa gatii gurguraa duraan jiru qarshii 138 irraa 40 dhibbantaa gadi buustee bitte. Qarshiin gadi buuste meeqaa? Baarra kan jiru immoo qarshiin ittiin bitte meeqaa? Egaa dura kopheen kun 138 gatiinsaa jechuudha. Siifan immoo kophee kana dhibbantaa 40 gadi buustee bitte. Maaltu gaafate? Qarshiin gadi buuste meeqaa jedha. Qarshiin ittiin bitte meeqaa jedha. Egaa qarshii ittiin bitte baruudhaaf asirratti 138 baay'isuu meeqaa jettu? 60 dhibbantaa jettu. Maaliif dhibbantaa hir'isuu 40 dhibbantaa meeqaa waan ta'eef 60 waan ta'eef jechuudha. 60 dhibbantaa jettu asitti 60 dhibbantaa jettu. 60 dhibbantaa jechuun immoo dhibbantaadhaan isa taa'e kana deesimaaliidhaan keessu jechuudha. 138 baay'isuu 0.6 kana yeroo waliin baay'istan meeqadha? Egaa argattu 82.8 kanaan bittee jechuudha. 82.8 kan ishiin bitte kophee kana jechuudha. Dhibbantaa 40 gadi buustee yeroo bittu qarshii ishiin baastu kanadha jechuudha. Kuni isa kana gaaffii baarra jiru irra keessu jechuudha. Gaaffii baarra jiruu fi kun 82.8 kun
qarshii ittiin bitte meeqadha isa jedhu kanaafidha jechuudha. Kan aara jiru kan ammoo hojjechuudhaaf qarshiin gadi buuste meeqadha. Kana jechuun immoo qarshii gadi buuste baruudhaaf 138 hir'isuu isa amma arganne kana jechuudha. 82.8 jettu. 82.8 yeroo kana walirraa hir'istan meeqa argattu? 55.2 ta'a. 55.2 kanaaf asitti 55.2 ta'a jechuudha. 55.2. Gaaffii shanaffaan safarri kofa rog-sadee kofa sirrii tokkoo inni guddaan 20 digiriin safara kofa xiqqaa lammataa caalaa safarri kofa xiqqaa meeqa? Kana jechuun safarri kofa rog-sadee kofa sirrii yeroo dhugaa kofni isaa tokkichi digirii 90 kan safaru jechuudha. Kunoo kun digirii 90 safaraa. Inni guddaan jedha. Inni guddaan 20 safara kofa xiqqaa lammataa caalaa. Kana jechuun asitti inni kun xaa ida'uu 20 ta'a kuni asitti immoo kun xaa ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa ida'amni kofa keessaa rog-sadee meeqadha? 180 jenneerra. Kanaafuu isaan kana yeroo walitti daanu meeqa arganna? 180 kan nuti argannu. Kanaafuu ishii kana yeroo walitti daanu maal ta'a? Xaa ida'uu 20 ida'uu 90 digirii jechuudha. Asittis digiriidha. Walqixa meeqadha? 180 digiriidha. Kana yeroo walitti daatan 2 xaa ta'a. 2 xaa. Kana yeroo walitti daatan 110 digirii walqixa 180 digirii. Asitti ida'uudha. 2 xaan walqixa 180 digirii hir'isuu 110 digirii. Ishii kana gara walitti isin hojjedha. 2 xaan walqixa kana yeroo walirraa hir'istan meeqa ta'a? 180 irraa 110 70 digirii ta'a. Sana booda lamaa firtuu gama lamaaniinuu lamni lamaan badaa xaan qofaatti hafa. Kana yeroo hirtan meeqa ta'a? 35 digirii ta'a jechuudha. Kanaafuu 35 ta'a jechuudha gatiin xaa. Kanaafuu inni xiqqaan meeqa ta'a? Kanaafuu asitti kun meeqa ta'a? 35 jenna jechuudha. Asitti ishiin kun 35 taati digirii. Inni kun immoo 35 irratti asitti 20 miti xaa ida'uu 20 jenneerra. Xaa ida'uu 20 xaan keenya meeqadha? 35 miti? 35 digirii ida'uu 20. 20 kana yeroo walitti daatan 5 kana yeroo walitti daatan 55 ta'a jechuudha. Kun asitti 55 ta'a. Kanaafuu egaa kana yeroo walitti daatan hunda isa keessaa kun 180 nuuf fiduu isaa ilaalla. Kanaaf kana yeroo walitti daatan 55 ida'uu 35 ida'uu 90 booda immoo irratti daana. Kana yeroo walitti daatan meeqa? Tokko qabna. 8 90 ta'e. 90 irratti 90 ida'uu 90 digirii meeqadha? 180. Kanaafuu inni nuti hojjenne sirriidha jechuudha. Kanaafuu inni xiqqaan meeqadha jechuudha? Asitti 35
digirii ta'a jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun boqonnaa 4 wal fakkaatina daanaalee kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan naa tura.